Namni nu qabattee mucayyoo kana akka kanatti argitu mucayyoo kana bira hin darbin jechuudha. Sheer godhiif ofii keetii waa tokko gochuu fi gargaaruutii hin dandeessu yoo ta'e jechuudha. Maaliif guyyaa boriitti nurras waan dhufee gahu hin beeknu. Mucayyoon kun akkuma keenya jechuudha kaleessa foon bareedaa bifa bareedaa qabdi garuu rakkina dhukkuba biyya namaatti akka kana ishii godhee jira jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun mana yaalaa keessatti kan ishiin hargamaatii jirtu. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u jecha isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha. Nagaa gaafa jedhanii waanuma qoosaa waan salphaa fakkaata garuu nagaa warra nagaa hin qabne warra dhukkubsatu warra jireenya akkanaa kana keessa jirutu beeka jechuudha. Waaqayyo inni biyya keenyarraa nu baasee nagaadhaan gara maatii keenyatti dalagannee hojjannee of jijjiirree maatii keenyallee jijjiirree deebinee akka gallu rabbiin waa gargaaru waaqayyo carraa akka kanaa namaaf hin kenninaa isiniin jira. Baay'eedhuma tokkoon gaddee baay'eedhuma tokko natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudha fi haalli mucayyoon kun keessa jirtu isiniin jira. Haara kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jireera. Subscribe gochuudhaan gara mana kanatti dabalama. Akkasuma immoo obboloota koo mucayyoo kana karaa dandeessaniin hadaraa keessan gargaaraa isiniin jechuuti barbaada. Waan gootuuf yoo dhabde jechuudha viidiyoo mucayyoo kanaaf hojjetame sheer laayik godhiif sababni isaayyuu mucayyoon kun haadhaaf abbaa ishii obboleessa ishii obboleetti akkasuma immoo lammii ishii keessa jiraattee yaalamaa jirti jechuudha. Mucayyoo kana keessanillee dhaqeetooyi namoota viidiyoo mucayyoo kanaa waraabanii gallakkisanii gaafadheetiin jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mucayyoon kun akkan odeeffannoo qabutti maqaa ishii eenyummaa ishii namni naaf hin eerre jechuudha. Haa ta'u malee gara Jimmaati jechuudha. Dhaloonni ishii biyya keessatti akka kana ta'aa jirtullee hin dubbanne jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollonni keenya yeroo viidiyoo obboloota keenya biyya namaa keessatti rakkatan gargaaruudhaafis haa ta'u gaafa waraabanii yaadatanii hin dagatu ta'ee wanti isaan hangalu sababni isaa viidiyoo waraabanii gara miidiyaatti akka gargaaramaniif ifidu garuuti. Haa ta'uyyuu malee maqaa isaanii eenyummaa isaanii guutuu amma akaakayyoo isaaniitti akkasuma immoo naannoo dhaloota isaanii eessattillee akka hargamanii yeroo hedduu guutuu godhanii tooyi viidiyoo hin waraaban jechuudha. Mucayyoon kun akkuma keenya kaleessa bifa gaarii qabdi nama guutuu taateti kan biyya ishiit irraa baate. Haa ta'u malee amma akkuma hargaa jirtan kana bifti ishii irraa dhumee qaamni ishii foon kun silaa halagaadha waan ta'eef mana yaalaa keessatti kan ishiin hargamtu. Mucayyoon kun yeroo hammaa kana keessatti maatii ishiitillee lakkoofsa isaanii akka hin qabne dubbachaati jiru jechuudha. Maaliif namni dhukkubsate tokko sammuusaallee bakka waa dagata waan ta'eef mucayyoon kun yeroo hammaa kanatti maatii ishiillee lakkoofsa maatii ishii hin beektu maatii ishiillee tariitoo jechuudha. Mucayyoon kun bifti ishii irraa dhumee jira bifti ishii jijjiiramee jira waan ta'eef wallaaluutii danda'u yookiin immoo beekuutii danda'u jechuudha. Karaa biraatiin mucayyoo kana viidiyoo ishii sheer yoo gootanii fi maatii ishiillee beekuutii danda'u maatii ishii itti argamuu danda'a. Gaafa maatiin mucayyoo kana itti argame maatiin dallaa ishii oofe yookiis immoo biiroo ishiin irraan deemte deemee gaafachuu danda'a jechuudha. Biyya mucayyoon kunillee keessatti argamtu eessa keessatti akka dhukkubsachaa jirtu karaa sanaan adda ba'aa danda'a jechuudha. Akkasuma mucayyoon kun jechuudha kan ishiin hojjettu mana madaamii keessa miti jechuudha. Mucayyoon kun kan ishiin hojjettu baddee hala hojjette jechuudha. Hala hojjetti gaafa ishiin jedhu manuma madaamii keessa ta'ee haa ta'uyyuu malee waraqaa seera qabeessa hin qabdu. Iddoo dura kontiraata turtee waraqaa seera qabeessa qabdu baddee bakkeerra jechuudha mana madaamii keessa jechuudha kan ishiin hojjettu waan ta'eef madaamii ishii yookiis immoo ishiin baddee to bira hojjettu kun immoo mana yaalaa geessitee erga gattee jechuudha. Mana yaalaa sanatti ji'oota hedduu akka lakkoofsistee jirtu odeeffannoo isaa nan qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessan adaraa namummaa
boruu keenyatti maaltu akka nurra ga'u hin beeknu waan ta'eef iyyuu mucayyoo kanaaf sagalee ta'aadha. Namoonni immoo jechuudha mucayyoon kun biyya ishiin keessatti argamtu beektanii adaraa keessan ifa godha namni ishii gargaaru argamuutii danda'a jechuudha. Gaafa duune du'aa keenya fuunee gara biyyaatti wal galchuu caala. Har'a otoo lubbuun nu keessa jirtu wal gargaarree jechuudha. Maatii mucayyoo kanaallee itti argamanii tooyi akka gara biyyaa galte maatii ishii biratti yaallamte yoo olirraa ishiidhaaf dhufe ifayyiti jechuudha. Yoommoo bakka hin ta'u yoo ta'es maatii ishii bakka yaallatanii garaa kutachuutii danda'u jechuudha. Mucayyoon kun mana yaalaa keessatti kan ishiin gatamtee jirtu nyaata gaarii yookiis nyaata ga'aa kan dhukkubsataa tokkoof malu argachuu dhiisuutti dandeessi. Maaliif waraqata hin qabdu otoo waraqata qabaattee achi keessatti jechuudha. Nyaanni illee karaa mootummaatiin kennamuufi danda'a jechuudha. Kanaaf warroonni mana madaamii keessa jirtan jechuudha. Rakkinni ammoo barbaade isinitti haa cimuyyuun jabaadhatoo obsaatoo ta'aa isiniin jedha. Maaliif akkuma haala ba'anii namoonni hedduu isaanii milkaa'anii namoonni hedduu isaanii immoo haala ba'anii hiree isaanii akka kana taati. Otoo mana madaamii karaa seera qabeessa keessa jiraatte mucayyoo kana karaa biirootiin isaa ta'u karaa daldalatiin gaafachiisanii gara biyyaatti illee galuu dandeessa jechuudha. Madaamii biraallee baddee jirti mucayyoo kun bakka dhugaa rabbi jechuudha. Yeroo tokko mana madaamii keessa rakkinni yoo jiraate iyyuu obsanii cakkananii ta'anii yeroo murtaa'e sana jechuudha kontiraata ofii fixatanii gara biyyaatti deebuu yookiis immoo karaa biirootiin jijjiirrachuu yoo ta'e malee miidhaa akkanaa qaba. Ijoollonni keenya hedduu isaanii mana madaamii keessa otoo badaatii jiranii kan isaan konkolaataan ittiin garagalee lubbuu isaanii kan dhabame hedduu isaanii immoo jechuudha ala keessatti kan dallaalanii hojii galcha jedhee baasee iddoon taanetti waan hin taane irratti raawwachaa ooludha jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan mana madaamii keessaa hin ba'inaadha. Manuma madaamii keessa isinii wayya yoo gamtee ta'eetoo jechuudha kan miidhamtan yoo ta'e jechuudha bilbila keessan of harkaa qabdu waan ta'eef karaa miidiyaa hawaasa keessaniitiin ba'aatoo ummanni sagalee isinii ta'ee mana rakkisaa jirtu sana keessa baatanii akka isinii jijjiiramuuf iyyannoo godhadhaa malee callisanii mana madaamii keessaa hin ba'ina isiniin jedha. Mucayyoo kana laalaa irraa baradha. Akkasuma immoo jechuudha obboloonni haaraa jechuudha biyyarraa gara biyya harabaa dhuftan jechuudha. Nyaanni biyya keenyatii fi nyaanni biyya harabaa garaagarummaa qaba jechuudha. Ittiin bara dabarfachuudhaaf immoo bakka wanti hin godhamne hin jiru waan ta'eef iyyuu garaa babal'adhaatoo nyaadha mana isin jirtan keessa immoo nyaanni hin jiru yoo ta'e akka dhattanii hojii sana galtan yookiis immoo mana sana keessa galtanii jijjiiramu akka isiniif jijjiiramu biiroo keessanitti himadhaa malee hin hojjetinaa nyaata malee. Namoonni immoo jechuudha kontiraata farramtanii ta'u jechuudha kan nyaanni hin jiru ta'e birrii keessanii bitadhaa nyaadhaa obboloota koo. Wanti isin qabda yoo jiraate fayyaa keessan qofadha jechuudha. Fayyaa keessan irraan kan hafe bakka yoo dhukkubsattan isuma hojjettan kanayyuu namni itti isiniif darbee itti jiraatu hin jiru jechuudha. Isin keessaa duutu yoo hafes kan nama biraati jechuudha. Kanaaf yoo jiraattan isa hojjettan kana nyaattu waan ta'eef jireenya keessan irratti adaraa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jecha obboloota koo. Viidiyoo narraaf qabadhee dhufe isa kana fakkaata yoo isinitti tole jechuudha. Mucayyoon kun yoo isin mararte viidiyoon kun akka nama bira ga'u taasisaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.